kabajamoo fi dhaggeeffattoota keenya kuma beekamu Misraachoo miidiyaan qophiilee adda addaa fi barumsoolee kallattii garaagaraatiin dhalootaaf barsiisan waan isiniif qabatee dhiyaatee jiruudhaaf isinis kana beektan akka hordoftaniif kabaja waaqayyoon isin gaafan akkasumas karaa FB karaa garaagaraa karaa YouTube share like nu gochuudhaan akka nu deeggartan cimina keenya dhaabbattaniif kabajaan isin gaafanna Misraachoo miidiyaa subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadha Misraachoo miidiyaa daawwadhaa Misraachoo miidiyaa daawwadhaa